Wow, wow, dhugaa rabbi. Inni hafeeyyuutu illaa miti amma kan hafeen kana hundumaa nu dhugdee, nu dhugdee. Dhugaa rabbi. Harmeen kiyyaa yeroo nama alaatti turte amma ani hunduma keessan affeeraan jira waan ta'eefi akkasitti qabdee bishaan nama alaatti turte. Ammallee akkasii gaa waaqaati ajaa'iba jettu nu as naqadha jechuudha. Akkas gooneet kilaasitti ol ishee baafna jechuudha. Hamuma naga'e kun jechuudha. Hamuma anaan nagaa je'eetii yaade jechuudha. Waa dhugaa dubbachuuf ilaala waan ishiin fakkaata. Ilaala falfalee jechuudha. Miicee illeen ka'e jechuudha. Falfalee ka'ee miicee jechuudha. Laa argitanii akka ajaa'ibaa. Hayyeen ashamaa harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota akkasumas maamiloota abeeloof nagaa fi araarrii jaalalli waaqayyo lafaaf bakka jirtan gulaaf mandara jirtan isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaalatamtoota akkasumas kabajamtoota kiyya anaa dhufuu baga nagaan dhuftan isiniin jechuun jaaladha. Egaa hordoftoota abeeloof baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Dhugaa dubbachuuf hedduu isin kabaja guddaan isinii qaba. Hedduu na jajjabeessaa jirtu naaf galatooma naaf jiraadha. Lafa jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa akkuma beekamu abeeloof waan adda addaa barumsa dhugaarratti hundaa'e barumsa fayyaa keenyaaf ta'u akkasumas wantoota hedduu irratti viidiyoo babbareedduu viidiyoo gaggabaabduu taate viidiyoo isin nuffisiisna viidiyoo oduu bichaa osoo hin taane hojiitiin kan argisiisu isinii qabadhee dhufa yeroo hundumaa jechuudha. Egaa hordoftoonni kiyya immoo wanta isinirraa eegamu jechuudha. Laayikii, sheerii fi sabskraayibii qofatu isinirraa eegama. Baasii tokko malee jechuudha. Wanta isin gaafatu tokko hin qabu. Akkasuma gadi tuquun laayik gootu. Laayikii yoo gootan hiriyoota keessan bira ga'a. Yoo hiriyoota keessan bira ga'a immoo namoonni hundumtillee waan beeknu hundumaati waliif qooduudhaaf amala keenyaaf aadaa keenya ta'uu ni danda'a. So kanaaf iyyuu jechuudha guyyaa har'aa mana keenya keessatti jechuudha juusii ajaa'iba. Juusii yeroo hundumaa jechuudha mana keenya keessatti itti fayyadamne fayyaa gogaa keenyaa akkasumallee fayyaa qaama keenya hundumaa, fayyaa lafee keenya, fayyaa garaacha keenya, fayyaa gogaalee keenya warreen adda addaa waliin miiksi goonee jechuudha faayidaa irraa arganna. Kanaaf jennaan egaa mana keenya keessatti baasii tokko malee waan arganne irraa shixxi goone jechuudha. Dhugaa nyaadha. Dhugaa rabbii isinii gaafa mana namaa jirtan dhugaa. Ammatti shakaalaa jedhamna. Shakaalaan bakka nyaattuu jedhamti, dhugduu jedhamti, hattuu jedhamti, saamtuu jedhamti. So kanaaf iyyuu jechuudha dhugaa waan argattan dhugaa waan argattan gixxim nyaadha. Cubbuun qabu kan gadi darbe cubbuun qabu. Yoo hattanii faayidaa keessan irra godhattan cubbuu qaba malee. Mana hojjettan keessatti waan harka keessan hojjetu keessatti hin qabatina hin sodaatina. Garuu iji isaanii gaarii miti isiniif haa galu. Iji isaanii waan gaarii hin taaneef isin immoo ija isaanii irraa hataa shulluqqi godha. Bakka yaa'u abbaa keenya miti haadha keenya miti akkasumas obboloota keenya miti waan ta'eefu ijumti isaanii gadheedha. Ijumti isaanii yoo ugdellee ijumti isaanii yoo nyaatallee si xuxa jechuudha. Anaan na xuxa ayidoonni waaliif akka ta'e hin beeku nan dhoksa garuu. Innarrattiin argani soo kanaafu jechuudha juusii ani har'a isinii qabadhee dhufe kana maashaallah jettanii irraa dhugdanii asumaanillee na eebbisuu qabdu amma walumaan hojjenna. Juusiin kun maal yoo jettanii kun akka ajaa'ibaa kanatti jechuudha juusii addaa isinii qabadhee dhufeetii jira. Egaa juusiin kun immoo maalinni yoo jettan maalirraa akka hojjetamu maalirraas akka hojjetame akkamittis akka hojjetame waliin hojjenne finnee wal fuulduratti xixixi. Naatu isiniin jedhe amma walumaan deemnee akka hojjennu na wajjiniin ta'a. Kunoo kanadha roomaaniidha. Roomaanii baay'een keessan faayidaa isaa akkuma beektanitti akkasumallee burtukaanillee viitaamin Cdha.
akkasumallee muuziidha jechuudha. Warreen kana walumaan akkaataa fi haala ani ittiin hojjedhuutiin na wajjiniin ta'a. Walumaan ejjennee itti fayyadamasaa hundumaati hanga xumuraa na waliin ta'a. Viidiyoo gabaabduu ani ejjedhu jechuudha na waliin ta'a, waliin ejjenna. Adda addaa keessa waan darbee ufuuf jechuudha dirqama miicuu qabna. Sababiinsaa waan adda addaa keessa harka namaan waan adda addaan xuxuqamee ufa waan ta'eefi miicuun dirqama keenya jechuudha. Jauh bakkan kamera harka tokko waan qabeefi na of kolcha harkuma tokko ni miica jechuudha. Egaa haala kanaan yeroo hundumaa wanta adda addaa keessa keemikaalota adda addaa waan qabuuf miicama. Maqaa Yesuus qulqulleessuu qabna jechuudha. Si'a meeqa irra deddeebitanii miicuu qabdu jechuudha. Maaliifii waan hundumti qulqullina keenya akka eeggannu fayyaa keenyaaf waan ta'eef kuduraaleen muduraaleen yeroo hundumaatu fayyaa keenyaaf waan ta'eef jechuudha. Haala kanaan qoshitanii irraa miicuu qabdu jechuudha. Piroosesii baay'ee keessa daddarbee waan dhufuufi akkasittiin waliin miinya jechuudha. Warreen kanaa maal goona roomaanii kiyyaa seera akkasittiin kutaa. Egaa roomaanii baay'een keessan hin beektu. Akkas fakkaata roomaaniin kiyyaa. Kuna kallattumaan falfalaa jechuudha. Kun akkasittiin firee isaan keessaa baasa jechuudha. Falfalama akka boqqollootti jechuudha. Haala kanaan qulqulleessitanii keessi isaa qulqulluu already walumaa galatti fayyaa ta'uusaa akkan tabalaashaanii ilaaltu malee akkasitti falfalla jechuudha. Keessi isaa hundi isaatu qulqulluudha waan ta'eef rakkoo tokko hin qabu. Haala ani falfalu kanaan akkasitti keessaa baaftu jechuudha. Qolli isaatillee roomaanii gogsitanii qola isaafillee yoo qola isaayyee gogsitanii daaktanii yoo fayyadamtanii faayidaa guddaa qaba. Hin beektu jarri kuni akkaataa yeroo hundumaa isaanitti fayyadamanii hin nyaatu jechuudha. Hin nyaatu juusii isaa hojjetatu bareechaniiti jechuudha. So kanaafuu akkasittiin bareechitaniitiin irraa falfalattu jechuudha. Akkuma boqqolloo biyya keenyaati yaa seeraan olaanaa jechuudha. Baay'ee namatti tola. Akkasitti keessaa falfaltu. Isa kanallee haaluma kanaatiin jechuudha. Nan falfala. Roomaanii ani biyyatti hin beekun ture. Dhugaa asumatti nyaa'ee arge garuu baay'ee mi'aawa jechuudha. Laala falfalee jechuudha. Miicee illee ka'ee jechuudha. Falfalee ka'ee miicee jechuudha. Laala argitanii akka ajaa'ibaa kanatti bareedee jira jechuudha. Qola isaa kunuun argitu. Qola isaa akkasitti keessaa falfalee kunu tokko firee tokkitti ishee hafte kan ammoo waan akka daddaalachaa waan taatuuf fayyaa miti ta'innaa jedhee sodaadhe jechuudha. Egaa amma immoo burtukaana kiyya jechuudha. Haala kanaan waliin juusii waan ta'eef burtukaanallee walumaan ilaalla. Bitanii haala kanaan quncisna walumaan.
yoo nama baay'eef ejjettanii kuni gahaa miti. Ani garuu qofaa kiyya waan ta'eef kanan burtukaana firee tokko qofa itti fayyadame jechuudha. Egaa jechuudha kunoo amma burtukaanaa fiini roomaanii kiyya waliin juusiisaa goone jechuudha. Haala kanaatiin kan laaxatti naqattu. Keessaa ol utaalti waan taateef suuta itti naqattu jechuudha. Wayyaa akkatti namatti tolu dhugaa rabbiiti. Yeroo hojjetullee ani baay'ee natti tola jechuudha. Wanta tokko gaafa manatti ejjedhu akkasitti gaafan ofii kiyya ejjedhu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akkattanii itti gammadu jechuudha. Baay'een itti gammada dhugaan siniin ja'a. Mee ilaala dhugaa akkatti nama mararu akkatti namatti tolu jechuudha. Haala kanaan daddaftanii daakattu. Mana namoota baay'ee kalaaxa yookiin immoo inni itti daakanii gosoota adda addaati jechuudha. Garuu isin gosuma isa mana keessanii qabdanii haala kanaan bakkeerraa bittanii dhuguu keessanirraa wanta namni harka isaatiin akka barbaade qaqqabe ofii kee harka keetiin miiccattee harka keetiin quncistee maal gootee harka keetiin immoo deebistee miiccee haala kanaan akkasittiin qulqullina kee eeggattee jechuudha. Qulqullina kee eeggannaan dhukkuboota adda addaa irraallee bilisa ba'uu ni dandeessa jechuudha. Fayyaa of yaaluudha jechuudha. Dirqama dooktarri nama yaaluu osoo hin taane ofii keenya dooktaraa olitti ofii yaaduun ofis yaaluun dirqama keenya waan ta'eef fayyaan faaya waan ta'eef egaa amma jechuudha. Asitti deebina amma muuzii kiyya firee lamatuun qopheeffa jechuudha. Muuzii firee lama qola isaa quncisee moobaayilii harkaa waan hin qabeefi haala kanaan kukkutee jira. Saayizii ananatti tolee isin saayizii barbaadanii mummurachuu ni dandeessu jechuudha. Amma muuzii kana asitti naqa jechuudha. Maankaatii fuutanii as keessa gootu. Egaa muuziin miicamuu hin danda'u waan ta'eef erga quncistaniitti otoon quncisiin miicanii erga quncistanii kaatanii immoo harkaan qaqqabu osoo hin taane maankaatiin qaqqabdanii yookiin immoo asii gadee saahinuma isaatiin fuutanii itti naquu qabdu malee harkaan hin qaqqabina. Sababiin isaa harki keenya waan tokko qaba waan ta'eef qulqullina isaa eeggachuuf. Egaa juusii amma daakee jechuudha. Burtukaana kiyyaa fi roomaanii amma daakadhe kana maalan godhaa muuzii tan naqa. Muuziin qobaa isaa hin daakamu waan ta'eef gadi itti naqee amma gaa daarektumaan yookiin immoo kallattiin daaknaa jechuudha. Haala kanaan waliin miiksii yeroo ta'u hin furdatallee jechuudha. Muuziin waan furdatuuf amma maal ta'ee miiksii fruutii isa jedhannu ta'ee jechuudha. Miiksii fruutii beektu miti kanii suuqarraa bitamu miiksi fruutii jedhamee hin beektu. Muuzii, burtukaana, appiliiwwan adda addaa isaan kun miiksi fruutii warra jedhamanii jechuudha. Miiksi fruutii keenya haala kanaan daakannee baay'isumaa akkatti namatti tolu dhugaa siniin ja'a. Egaa kunoo jookii bareedduu miicca'ee saayizii ani fi kiyya itti barbaadutti jechuudha. Haala kanaan ofii kiyya amma kana qobaa kiyya kan qopheeffadhe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf namaaf hin kennu namni illee argu qobaa kiyya dhoksee amma namni jiru kiyuu jechuun amma ka akkasiin dhoksee damma akkatti inni saayizii makoonaa ta'ee taa'e mee ilaalame jookii koorra sin dabar hir'atee garmalee sin taane wayyoo ani soobduu miti jechuudha. Dhuguma irratti hundaa'een jedha. Egaa kunoo kana fakkaata amma walumaan itti fayyadamna. Kuno finne moo finneere finne ka kuno finne dhugaa dubbachuuf amma gaa maal goone seetanii namoonni baay'een akkasitti dhuguu jibbuu dandeessu. Yeroon kun yeroo ho'aati waan ta'eef feljii yookiin immoo baradoo jechuudha kanatti fida'eetiin jira. Maaliif xiqqeessitee feljii hammanaa itti go'aa jechuudha. Egaa juusii kiyyan argitu walumaan itti buufannee walumaan qixxixxi goone jechuudha. Qadada sararaan banaa isinillee akka ugdan abdiin qaba jechuudha. Waaw dhugaa rabbi. Inni hafeeyyuu xinnaa miti amma kan hafeen kana hundumaa nu dhugdii dhugaa rabbi.
harmeen kiyyaa yeroo nama laatti turte amma ani hunduma keessan affeeraan jira waan ta'eef akkasitti qabdee bishaan nama laatti turte. Ammallee akkasii hin beeku garuu dur akkasidha. Amma hin beeku ammallee akkasuma natti fakkaata. Aadaan deebi'aa jira. Aadaan durii aadaan Oromoo deebi'aa jira waan ta'eef gaafa nama laatan akkasitti akka warra Arabaa akkasitti nama laatina akkasitti nama laatu. Egaa qoricha ofii hin dhumne yookiin nama hin obaasne nama hin obaasan jedhan. So kanaaf irraa isiniin dhugaa maalooti. Ijoo harka kanuma tejjetaay silaatu kana abeema tejjetaay dhugaa rabbii otoo na bira jiraattanii qammastanii kana abee tejjetaay jettu hinna eebbistu miti na akkas nyaatanii irsa yaadanii ofitti jabduun irsan abduu jedha Oromooni. Kanaafuu ofitti jabduu taanee waan arganne xixiqqi irraa goona jechuudha. Maaliif jennaani mana namaa keessatti jechuudha. Gaafa galle shakaalaan tokko nurraa galte siin jedhu malee intalli abaluu sirraa nurraa galte siin jedhani. Maqaa keenyaan normaalii kan beekanillee shakaalittiidhaani. Shakaalitti waan ta'eef shakaalaan keenyi galte, shakaalaan keenyi isheen gabaabduun galte, shakaalaan keenyi isheen dheertuun galte, shakaalaan keenyi isheen akkanaa galte, isheen bakka akkasiin jedhu malee intalli abaluu galtee siin jedhan gaafa galte shakaaluma nuun jedhu. So kanaafiyyuu jennaan waan argattan dhugaa nyaadhaa dhugaa rabbiin siin jedha. Akka kiyyatti jechuudha. Midhaan baay'isee nyaachuu irraa akkasuma wanta bakkee irraa fiffidamu kana hundaa gadi xirqim gochuu korre jechuudha. Dhugaa rabbii ammanii waan tokko nyaataan barbaada. Misaa nyaadheera. Saayitii ganama guyyaa irratti misaa nyaadheen jira. Amma halkan keessaa saayitii 5 jechuudha. Halkan keessaa saayitii 5dha. Dhugaa homaa tokko barbaadu. Kalaas hanan misaa kiyya nyaadhee kana dhugeetuma narrafa. Yeroo kana fayyaan koo guutuu dhugaa waaqaati. Galanni waaqayyoof haa ta'u fayyaan kiyya guutuu. Maaliif nyaata hundallee gadi xaraqqamee nyaa'u dhugaatii isaan dhuganillee hundarree xaraqqamee hin dhugu jechuudha. Wantoota akka ashagamee ufuu waan akka peepsii waan akka juusii waan adda addaa hojjetamu amanee hin dhugu. Sababiin isaa kan beektu miti ofii keessan harka keessanii yeroo ejjettanii keessatti waan buruqeetu jira, keessatti wanta tattabalaasha'etu jira. Maashiniin isa siin ilaalu jechuudha. Maashiniidha godhee walitti ishee daakee ishee dabarsa malee immatti keessaa sii calalee sii miicee maal sii godhee sii ejjetuuf hin qabu jechuudha. So inni mana keessatti ejjetattu fayyaa guutuu sii kenna jechuudha. Karaa hundumaa hir'ina dhiigaafillee yeroo hundumaa jechuudha. Viitaaminoota adda addaa namoonni qoricha fayyadamu viitaaminii bakkeerraa viitaaminii bitanii qoricha viitaaminii seedeliyaa yookiin faarmaasii deemanii viitaamin E, viitaamin C, kaalsiyeemii, ayireenii akkasuma bitaniitiin nu dhugu jechuudha. Speeshaal biyya kana keessatti irra caalaa namoonni viitaamin bitaniitu dhugu jechuudha. Yeroo viitaaminii amaan qaamni isaanii viitaaminii dhabu viitaamina bitaniitu dhugu jechuudha. Kanaaf jennaan nuti immoo wantoota kaalsiyeemii qabu, wantoota viitaaminii, viitaamin E, viitaamin C, viitaamin D qabu jechuudha. Hanqinoota baay'ee qabna jechuudha. Mana ormaa keessa hanqina baay'ee qabna. Tokkoffaa hojiitti dafqaa oolla. Lammaffaa viitaaminoota adda addaan argannu. Speeshaal aduu keessa viitaamin D tu nu hanqata. Iddoo viitaamin D kanammoo nuti immoo wantoota piroosesii hundumaa jechuudha. Kuduraalee argattan keessaa viitaamin D argachuu dandeessu. Waan argattan keessaa viitaamin C argachuu dandeessu. Waan dhugdan keessaa viitaamin E argachuu dandeessu. Viitaamin E akkasumas viitaamin B12 waan akkanaa argachuu dandeessu. Viitaamin B12 akka lafaan nu marre akkasumallee gogaan keenyi akka hin jijjiiramnellee baay'ee nu gargaara jechuudha. Kaalsiyeemii hir'ina kaalsiyeemii qabaannaan yeroo hedduu qaamni kee lallaafaa hin deema jijjiiramaa hin deema. Speeshaal keessumaa burtukaanni viitaamin C qaba waan ta'eef viitaamin C baay'ee barbaachisaa. Roomaaniin immoo akkuma beektan jechuudha irra caalaattillee dhiironni illee jechuudha yoo dhugan
baay'ee gaariidha baay'ee gaariidha jedhu nutillee yoo uumne baay'ee gaariidha. Sababiin isaa dhukkuba kalee yookiin immoo dhukkuba onnee ifillee qulqullina baay'ee qaba jechuudha. Roomaaniin akkasumallee roomaaniin jajjabina lafee keenyaafillee faayidaa guddaa qaba. Wanta faayidaa hin qabne irratti isiniif hin ejjedhu, wanta hin fayyadamne irrattis isiniif hin ejjedhu. Akkasumaan viidiyoo kiyya cufee kana dhugaa yookiin immoo kana fayyadama yookiin immoo kana uffadha yookiin kana dhugaa jedhee kana nyaa'aa jedhee isinitti argisiisa otoo hin taane ofii kiyya akkanatti shakkii tokko malee akkasiin dhugdaniif jechuudha. Waa malee manni naaru jedhamiti. Waa malee manni naaru jedhama waan ta'eef waa malee dhugduun talli kun waan ta'eef nutillee hin dhugna jettanii akka isin dhugdaniifi. Kanaaf jennaan obboleewwan kiyyaa akka itti fayyadamtanii viidiyoo barumsa isinii ta'a jedheetaniini viidiyoo daddafee daqiiqa namoonni juusii kana ejjetan yuutuuberoota otoo ilaaltanii yuutuuberoonni chaanaal isaanii gurguddaa irraa otoo ilaaltanii gooygilii irra otoo ilaaltanii jechuudha daqiiqaa 2 bicha hojjetu. Daqiiqaa 2 qofa hojjetu jechuudha. Viidiyoo hagana dheeressuu hin barbaadan. Sababiin isaa chaanaal isaanii beekamaadha. Tokko lammaffaa immoo faayidaa isaanii riilii namoonni faayidaa juusota kanaa waan beekaniifu irraa fayyadamu daqiiqaa muraasa ilaalanii jechuudha. Jennaan kanaaf ani xiqqoo viidiyoo isinitti dheeresse faayidaa akka irraa argattan abdii waan qabuuf jechuudha. Waanan amansiisee gadi fageenyaan dippilii isinitti himeef akka itti fayyadamtanii isiniin jedha. Waanan dogoggoree dhiifama isiniin jedha. Na of kolchaa laayikii, sheerii, sabskiraaybii keessan immoo nan barbaada na jajjabeessaa. Isiniin jechuun barbaada hanga turtii biraa waan biraan barumsa biraa walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Isin jaaladha, isin kabajaa. Galatoomaa Oromoo.